Akkam jirtu daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa galuu shawuuti. Torban torbanii qabadhee kan ibsi dhiyaatu aan faarfataa galataa Eebbisaati. Egaa har'as akkuma beekamu qophii ayyaana isaa beeffannee keessummaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Amma dhumaatti turtiin keessan ana wajjin haa ta'u. Keessummaan koo har'aa nama isin baay'ee jaallattan, baay'ee kabajan, barreessaa fi barsiisaa Eebbisaa Baayisaati. Akkuma dura isin jedhe egaa jala bultii ayyaanaatii fi keessummaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Amma dhumaatti turtiin keessan ana wajjin haa ta'u. Eebboon baga nagaan dhufte. Waamicha keenya kabajee gara istiidiyoo keenyaa dhufuu keetiif si galateeffachaa. Ayyaanni fuula keenya dura jiru kuni ayyaana qileeti. Ayyaana kana sababeeffachuutiin egaa nuyi kan wal waamne asitti wal arginee jirru. Mee waa ayyaana kana kaasuuf dura ayyaanni qilee kun ayyaana qilee isa dhaloota gooftaa Yesuus kabajamaa jedhamee kaasamu kana isa kana akkamitti ilaaltaati? Tole ulfaadhaa. Ayyaanni qilee ayyaanota kabajaman hundumaa keessaa ayyaana addaati. Sababni isaa fayyisaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaatti dhalate yaadannoo dhalachuu isaati. Seenaa biyya lafaa kana keessatti namni baay'ee barbaachisaan inni dhumaa Yesuus Kiristoos. Biyyi lafaa Yesuusitti amanuudhaa yoo baatte illee qorattoonni kan isaan ibsanii dhiibbaa uumuudhaan nama tokkoffaadha jedhanii qabu. Nuuf immoo sanarra kan darbe hiika qaba. Warra isatti amannee gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya godhannee fudhannee immoo sanarra iyyuu kan caalu nama duwwaa miti waaqa keenya dhalachuu isaati egaa dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos kan caalu taateen biyya lafaa irratti ta'e hin jiru. Taatee guddaa kana yaadanna waan ta'eef an akka addaattan ilaala. Macaafni qulqulluun keenya maal jedhaa? Waaqayyo akka bifaaf fakkaattii isaatti nama uumee jedha. Barreessaa Filiippiyaansii jedhamu tokko gaafa dhimma kana kaasu jalqaba waaqayyo ofii isaatii bifa isaan nama uume booddee garuu bifa namaa fudhatee ofii isaa dhalate foon ta'ee foon uffatee nu keessaa akka nama tokko ta'e dhalate jechuudha. Kanaaf guyyaan kun dhugaa dubbachuuf guyyaa addaati. Guyyaatti kiristiyaanonni baay'ee miira ho'aadhaan kabajuu qabanii kabajaas jiru. Okay. Mee ayyaanni kun egaa aadaa fi jireenya uummata keenyaa wajjin akkamitti wal duukaa deema? Egaa akkuma beeknu uummata keenya keessaa gooftaa Yesuusitti amanee lammaffaa kan dhalate baay'ee muraasa. Amma nu beekutti parsantii 20 hin caalu. Parsantii 20 parsantiin 80 gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa isaaniitti fudhanne jechuudha. Isaaniif akkas mara hiika dhabuu mala. Kanaaf akka Oromootti jennee jeneraalaayizii gochuutti hin ulfaatu. Maaliif baay'een isaa gooftaa Yesuusitti waan hin amannee fi nama Yesuusitti hin amanneef immoo ayyaanni kun akkas mara hiikan qabu. Sunuu ta'ee garuu warra gooftaatti amanan biratti baay'ee miira guddaadhaan kan inni kabajamu. Guyyaa kana egaa kiristiyaanonni Oromoo haala adda addaan kabaju. Inni kun beekamaadha. Wanti aadaa fi duudhaa Oromoo faalleessu keessa hin jiru. Duudhaa aadaa Oromoo ta'uu hin faalleessu. Mee maaltu wal qabsiisa kanarra? Ilaala eebboon kana maaltu wal qabsiisa? Aadaa fi amantii jireenya sabni keenya jiraatu kana wajjin ayyaana kana maaltu wal qabsiisa? Warri gooftaa Yesuusitti amananii ni ayyaaneffatu waan ta'eef kaasa kana. Baay'ee miti kan ayyaaneffatanii almost warruma alhamdulillah kiristaanummaa keessa jiran kan ayyaaneffatanii beekanis haa ta'u wallaalanii guyyaa guddaa akka ta'e nama beekama. Akka aadaatti qillee taphatu. Qillee jechuun tapha mataa isaa danda'edha. Gareedhaan dirree keessa seenanii agarsiisa guddaadha baay'ee. Sanaaf yeroo hawwiidhaan eegamuudhaan inni kun warri isaaniif galee dhalachuu Yesuus Kiristoos hiika isaaniif qabatee kabajanii moor gara amantiiti. Warri immoo akkasumatti amantiidhaan alammoo ilaalan immoo yeroo itti qillee taphatan, yeroo itti gammachuu isaanii ibsatan, yeroo itti wal waamanii walii wajjin wal affeeran yeroo gammachuu guddaadha yeroo. Wayitti dhufeenya isaa sana guddisuuf gahee maalii taphatama? Sabni keenya kana keessatti wanti nuyi adda baasnee kaa'uu qabnu saba keenya wajjin maaltu wayitti aadaa saba keenyaa wajjin maaltu wayitti fida kana kan inni isii kaasee fi uummatuma keenya ta'anii gooftaa Yesuusitti namanne malee ayyaaneffatu guyyicha beeku sana'u maaltu wayitti fide? Egaa ayyaana dhalachuu gooftaa otoo hin taane ayyaana qilleedhanii kan kabajan jiru. Qillee jechuun tapha sana wal qabsiisanis kan ayyaaneffatan jiru. Waan fedhe yoo ta'e
barbaachisummaan isaa aadaa keessattis duudhaa keessattis utuu hin taane barbaachisummaan isaa eenyummaa namaa wajjin wal qabata. Yesuus Kiristoos dhalate maaliif dhalate kaayyoo dhalachuu isaa sanatu baay'ee murteessaadha malee taphannu akka aadaatti gadi baanee qilleenu taphannu mana keessatti nyaata nuyi qopheessuun affeerrannu miti wanti murteessaan jechuudha. Inni qabxiin baay'ee murteessaa irratti xiyyeeffatamuu qabu ilmi nuuf kenname kun kaayyoon isaa maaliif dhalate seedu yaadachaa yoo deemnee gaariidha. Anyway qilleen ayyaanni qillee akkuma kutaa aadaa Oromootti ilaalama. Oromoon inuma kabajaa. Even warri gooftaa Yesuus Kiristoositti namoonni illee tapha isaanii taphatu itti gammadaatu mul'atu jechuudha. Baay'ee namatti tola yaada kee fi guddaa as galateeffachaa. Mee kan ayyaaneffamu guyyaan dhaloota nama tokko ragaan dhalootaa jira. Dookimeentarii jechuun guyyaan galmaa'ee fi sana dhaabbatamee yeroo baay'ee kan ayyaaneffatamu. Kan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos guyyaan ayyaanaa isaa kuni gaafa akkasii guyyaan dhalachuu isaa kana jennee ayyaaneffachuudhaaf ragaa maaltu jira? Ragaa maaltu jira? Egaa kun dhimma kalaandariitti nu deebisa. Kalaandarii gaafa ilaallu biyyoonni addunyaa kun kalaandarii baay'ee qabu. Kan mataa isaanii baay'ee qabu. Biyyi Itoophiyaa jedhamtu kunis kalaandarii adda ta'e kan mataa ishee qabdi. Kan mataa ishee jechuun illee xinnoo ulfaata sababiin isaa kalaandariin sun Juuliyes kalaandarii kan jedhamu durumayyuu kan turedha waan ta'eef waggaa 7 ol booddeetti hafa sakaan irraa jechuudha. Baay'ee populaarii kan ta'e addunyaan almost guutuu jechuu dandeenya kan isaan itti fayyadaman Girigooriyaan kalaandariidha. Girigooriyaan kalaandariin egaa akkuma beeknu waggaa 7 ol nurursaa. Girigooriyaan kalaandariif ka'umsa kan ta'e dhalachuu gooftaa keenya Yesuus. Guyyaan dhalate sanarraa ka'eetu tokko dhamee lakkaa'ame waan ta'eef guyyaan isaa beekamaadha. Guyyaan dhalate. Kanaaf nuun egaa kalaandariin keenya kan Girigooriyaan irraa adda waan ta'eef booddeettafnee kabajna malee torban tokko addunyaan inni kaan yeroo torban darbe keessa kabaje beekamaadha suni. Waan fedheef guyyaan dhalachuu isaatii beekamaadha. Ammallee garuu dubbachuu kan barbaadu wanti baay'ee barbaachisaan guyyaan dhalate sanatu hin taane dhalachuu isaati kaayyoo isaati nuuf kenname Waaqayyo Abbaan ilma isaa nuuf kenne ilmi isaa kun foon uffatee dhalatee erga dhalatee immoo kaayyoo fudhatee dhufe sana raawwatee fannoo irratti nuuf fannifamee nuuf abbaa isaa gidduu dhaabatee walitti nu araarsee namoota guutummaa guutuutti duunee turre hafuurri keenya du'ee kan ture Waaqayyo wajjin hariiroo qabnu hundumaa dhabnee kan turre sana irra deebisee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojii fannoo irratti hojjeteen deebisee ilmaan Waaqayyoo nu godhe jechuudha. Dhiiga isaatiin deebisee abbaa isaaf nu bitee hojiin hojjete kana irratti xiyyeeffachuu qabnu malee guyyaan inni irra dhalatee jimaataa ta'u kamisaa ta'u sanbaduraa ta'u sun baay'ee akkasuma dhimma barbaachisaa. Ati kan kaas eebboon dhalachuu isaa sababa quubsaa ta'uu qabaan. Kan ayyaaneffamaa jiru garuu guyyicha miti guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaaneffamaa jira. Inni kan fuula keenya dura jiru kun jechuudha. Sanaaf ragaa maaltu jira? Amma fakkeenya roobii dhalatee kamisa dhalatee jimaata dhalatee otoo tokko kaasee sanuma ayyaaneffannaa jechuun jennee ragaan hin jiru yoo ta'e. Ragaan hin jiru jechuun dandeenyu. Ragaan jira maali? Ragaan jiru guyyaa lakkoofsumti baraayyuu guyyaan dhalate sanarraati kan lakkaa'ame waan ta'eef exactly guyyaan dhalate beekamaadha. Garuu yeroo baay'ee namoonni ayyaana gaafa ayyaaneffatan wanti xinnoo na yaachisu ayyaanuma waan ta'eef ol waamnee nyaannee dhumnee wajjin gammanna malee nama meeqatu sanumayyuu yaadata. Ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus kabajaatu jirru ayyaana sana garuu yaadannu yeroo baay'ee xiyyeeffannoon keenya waan biraadha sermoonii isaarra malee kanaaf kaasee daganna yeroo baay'ee. Kanaafuu actually dhalachuun isaa ragaa qaba guyyaan isaa beekamaadha. Guyyaa kamisa exactly kamisa nuun har'a kabajnu kana dhalate jechuun xinnoo natti ulfaata sababiin isaa an kalaandariin sirriin itti amanu Girigooriyaan dhugaa dubbachuuf kun biyya galuus miti kalaandarii biyya koo tuffachuus miti garuu kan na amansiisu kalaandariin inni sirriin addunyaan guutuunis itti walii galee kan deemu Girigooriyaan kalaandariidha waan ta'eef exactly guyyaan inni irra dhalate guyyaa akka Girigooriyaanitti kabajamu sana jedheen amanaa dhuunfaadha jechuudha. Garuu biyya keenya keessatti guyyaa kana jedhamee waan kabajamu kana wajjin kabaja jechuudha. Haa ta'u guyyaa dhaloota nama tokko gaafa kabajnu namni suni hin gammadaa miirritti dhaga'amu jira. Maaliif namoonni bukkee isaatti argaman sun guyyaa dhaloota isaa kabajuuf deemaniitu bukkeetti argamu waamuchin wantoonni garaagaraa gaafa jiran suni miira nama sanaa wanti ibsu ni jira.
yeroo ayyaana gooftaa Yesuus kana kabajnu ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa kabajnu miira maaltu dhaga'amatti yaadaati? Gooftaa Yesuusitti gaaffii ajaa'ibaati. An gooftaan Yesuus guyyaa dhalachuusaa kabaja guyyaa dhaloota isaa irratti badaa xiyyeeffannoo godhatee yaadu. Maaliif xiyyeeffannoon isaa inni guddaan dhimma lubbuuti waan ta'eef macaafa qulqulluu keenya keessatti kan barreeffame lubbuun tokko gara waaqayyoo gaafa dhufu mootummaa waaqaa keessatti ergamoota duratti gammachuu guddaatu ta'a jedha malee isa kana sirmuun isaa irratti waan xiyyeeffatu natti fakkaata. I am sure ani guyyaa dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos oolaa bitee waan dhugamu naqee hiriyoota waamee mana kootti baay'ee ho'isee kabajuu koo caalaa gadi ba'ee lubbuu tokkotti dhugaa ba'ee gara gooftaa Yesuusitti fiduutti irra gammadee dheeni yaada. Maaliif ergamni isaanii guddaanis kana waan ta'eef egaa dhaqaa saba hundumaatti wangeela lallabaa maqaa abbaa kana ilmaa kana furuutti cuuphaa deeme waan ta'eef xiyyeeffannoon isaa gammachuun isaa inni guddaan lubbuu fayyuudha dheeni yaada malee agasmara guyyaa dhaloota koonaa kabajjan jedhee waan akka nuuf isaaf si kaase namoonni koo sabni koo kun immoo abaluun koo guyyaa dhalachuu kooti naa kabajaa jira waan galateeffatu. I don't think so. Natti fakkaata. Sanaaf si kaase amma nifate guyyaa dhaloota keenya gaafa kabajannu happy birthday koratti waan na argamtee fi thank you jechuu kun oolu. Isaaf suni waan argamu sitti fakkaatu. Natti fakkaatu. Soo miirri dhaga'amu hin jirure. Anne jira dee yaa. Ta'u eebbooni baay'ee namatti tola. Kana si kaasee fi akka waan nu isa gammachiisuuf goonu qofaattis kan ilaalan jiru. Kan tuffatanis immoo jiru ayyaana kana sababa kanaafan si kaasee eessatti iyyuu beektu gooftaa Yesuus namoonni hin jiru. Akkasitti kan kaasan waan jiraniifidha. Sun ayyaaneffachuun yeruma jiraayyuuti kan nuyi kabajnu karaa tokko jechuudha. Mi'a ta'u kan ayyaanaa kanatti darbinee booda itti deebina. Waa'ee kitaabota keetti deebina jedhee yaada amma gara kitaabota keetitti. Kitaabota amma kana barreessite keessaa maaliif kitaabota baay'ee barreessite? Ulfaata nama tokkoof kana jechuun baay'ee ulfaata. Kitaabota 40 ol 40 amma 45ttidha kan ta'e barreessaa jirtu barreessiteettus isaan kan keessaati kitaabota jaallattu baay'ee kan jaallattu mee sadii maqaa dha'i. Kitaabonni kun lamatti qoodamu gaa. Kaan nan hiike afaan Ingiliziirraa isaan kaan immoo nan barreesse. Warran barreesse keessaa ta'u warran hiike keessaa kam akkana gaafataa jirtu hin beeku. Isuma keessaayyuu kan hiikte keessaa kanan barreesse keessaa immoo kanatta garuu utuu kanatti hin darbiini amee barreessite hammamii hammi hiikte hammamii. Gaaffii kana badaa hin jaalladhu yeroo namoonni na gaafatanii. Sababiin isaa waggaa 7 keessatti kitaaba 45 maxxansuun dhugumayyuu baay'ee ariitii guddaan yoo ta'e malee hin danda'amu. Sanayyuu waggaa tokko gidduutti yeroo maxxansiin tureera. Mana hidhaa seenee jeejaa mana hidhaa qilleenxoo ture. Jeejaa booda gaafa hin ba'u immoo jeejaa sheefte immoo akka boqonnaatti kan dabarsee waggaa tokko guutummaa isaa kitaaba maxxansiin tureera. So waggaa 6 keessatti kitaaba kana barreessuun waan nagaa namatti hin fakkaatu maraatummaa wayii fakkaata. Darbee immoo waanuma lakkoofsa wayii guutuu fiigaa jiru tokko namatti fakkaata jedheen sodaadha. Kanaaf yeroo baay'ee gaaffii kana hin jaalladhu. Anyway kitaaba 45ffaatu maxxanfamaa jira. Amma mee isaan keessaa gaa isaan keessaati haa ta'u gaaffii koo garuu deebii kuusaa laala. Amma barreessite amma miite. Kitaaba 45 walumatti gaa walakkaa natti fakkaata. Okay, amma barreessite isaan miiktes walqixuma. Isaan keessaa meeqa kan jaallattu moo nuudhee maqaa? Kitaabni koo jalqabaa miiltoodha. Miiltoo baay'een jaalladha. Uummannis baay'ee ma jaallata. Waggoota 7 darbaniif gabaarra ture miiltooni. Kitaaba koo keessaas ta'e kan namoota biroo keessaa kitaabni saachureetiin godhe sadarkaa madubaatiin ammaa jaallatamee gurguramaa jiru isaadha kan ani beeku. Kanaaf hojii koo jalqabaas kan uummata hojii wal barsiisu waan ta'eef nan jaalladha. Miiltoo. Lammaffaa kitaaba asoosamaa halluu duwwaa kan jedhu kitaaba asoosamaa. Kitaabni kun baay'ee dubbifama. Maxxansee utuu hin beeksisin mana hidhaa seene mana hidhaadhaa gaafa beeksisti hin deebine garuu kitaaban baay'ee jaalladhu kitaaba seenaa baay'ee keessa jirudha. Carraa kanatti fayyadamee namoonni akka isaan dubbisan amma gabaarra jiru gara fuulduraarra deebiin maxxansa. Kitaaba kana baay'een jaalladha. Sadaffaa
kitaaba abjuu koo gurguru jedhu. Abjuu koo gurguru kan jedhu kitaaba seenaawwan gaggabaaboo dhugaatti kitaaba bareedaa. Kitaabota kana sadan baay'een jaalladha. Egaa isaan kan isin jibbe jechuudha. Abbaan hojii sanuma jaalladha. Naagila maaliif anis ofii koo amma kitaabota kana keessaa kan hin dubbise baay'een qaba. Akkuma kan jaallatan lakkoofsan qabani. Kana si kaasuun koo irra deebitee ayyaana kana sababeeffanii namoonni kitaaba sanallee akka dubbisan yeroo boqonnaa isaanii. Isaan kaan mana barumsaatti, isaan kaan taaskii keessatti, isaan kaan iddoo hojiitti amaleeffannaan kitaaba dubbisuu keenya haa dabaluufan si kaasa malee ati kitaaba barreessaa kitaabichaatti jibbitaa fi miti. Si gala miti. Garuu dhaamsi isaanii wal tokkodha moo kaayyoo isaanii tokko moo dhaamsi isaanii tokko? Rakkinni kun guddaan kana. Addunyaa barreeffamaa keessatti rakkoon kun guddaan toora tokko irra deemuu dhabuudha. Barreessitoonni bebbeekamoon yeroo baay'ee waan tokko duwwaa barreessu. Barreessitoonni asoosama qofa irratti xiyyeeffatu. Barreessitoonni kitaaba saayikooloojii qofa barreessu. Barreessitoonni kitaaba amantaa qofa barreessu. Kan koo walumaan dhaama wanti keessa hin jirre jiru. Kan amantaa keessa jira. Kitaabota saayikooloojii baay'eetu jiru. Kan hiikaman jiru. Asoosama barreesseera. Walaloo barreesseera. Baacoo barreesseera. Waan namni barreessu wanta hin barreessin kitaaba xinqolaa qofa. Xinnoo ishee rakkina mataa qotiiti. Kitaabota xinqolaa yoo ta'e malee wanta namni san qabu. Dhuguma immoo waan baay'ee ilaalataa man dubbisattiyyuu. Haa ta'u gaa ergaan isaanii deemee dhumarratti tokko ta'uu akka danda'aniif itti hojjetaa jirtaa? Deemee ergaan koo waan tokko xiyyeeffannoon koo namni kamuu kaayyoo dhalateefiif jiraachuu qaba waan jiru. Keessumaa akka sabaatti uummata Oromoo irratti hojjetaa kan jiru. Especially dargaggoota irratti wanta hojjetu sadan. Namni tokko dhalatee kaayyoo jireenya isaa hubatu taanaan, baru taanaan, bara isaa guutuu jireenya waaqayyo isaaf kenne qisaasessa. Biyya lafaa kana keessaa kan akka jireenya namaa qaaliin jiru. Wanti qaaliin jireenya namaa caala. Tarii maateriyaaliin baay'een gatiin isaa gurguddaadha. Namoonni diyaamandii lafa keessaa gaafa baasan horii guddaatti gurguratu. Garuu aduu kana gajjallaa jireenya dhala namaa jala caalaa qaaliin hin jiru. Biyya keenya keessatti nama aspaaltii irra ciisu gaafa argitu namni waan rakkasitti fakkaata. Biyya keenya keessaa soofaan bareedan dhala namaa caalaa iddoo qabu. Kun beekamaa. Dhalli namaa waan keessa rafu dhabee ala aspaaltii irra gaafa ciisu waan rakkasii fakkaata. Garuu dhala namaa caalaa wanti qaaliin hin jiru biyya lafaa kanarra. Kanaaf jireenya qaalii waaqayyo siif kenna kana kaayyoo isaa hubachuutu sirra jiraata. Kaayyoo dogoggoraa yoo itti fayyadamte ofii keessa faayidaa hojjetu hin qabdu uummatas miitee dabartaa biyya keettis baataa jechuudha. Namni tokko jireenya milkaa'aa jiraateera kan jedhamu gaafa horii qabate, gaafa maallaqa guddaa horate, yookaan immoo gaafa baratee digirii meeqa sassaabetu hin taane gaafa kaayyoo jireenyaa waaqayyo isa uumeef bira ga'e gaafa hubate gaafa sana jireenya milkaa'inaa kan jalqabu. So milkaa'eera jechuun namni tokko kaayyoo jireenya isaa irratti hojjeteera jechuudha. Sana wajjin akka wal argatu hamman danda'ee amma naaf galee keessumaa dargaggoonni umurii isaanii qaalii kana sirriitti akka itti fayyadaman biyya irratti ba'aatu hin taane bu'aa biyyaa ta'anii biyya jijjiiranii kan darban akka isaan ta'an sana irratti kan hojjedhu. Kitaabonni kos baay'een isaanii kana irratti xiyyeeffatu. Warra akka miiltoo, warra akka kallattii, maaddii, abjuu koo gurguru, kaayyoo koo gatiin galu, jireenya kaayyoo kun humna mul'ata. Kitaabonni gurguddoon baay'een dhimma kana wajjin wal qabatu. Maaliif jireenya nama dhuunfaa tokko impaawar gochuu dandeessee biyya guddisa. Yeroo baay'ee biyya kana keessatti rakkinni guddaan namoonni hin ka'u gaafa kaan guddina waloo irratti xiyyeeffatu. Corporate waan ta'e irratti xiyyeeffatu. Tokko biyya jijjiiree ka'a, tokko saba jijjiiree ka'a. Garuu bu'aan jedhame sun hin argamu. Sababni isaa biyya jijjiiruu dura nama tokko jijjiiruutu iddoo guddaa qabu. Nama tokko gaafa jijjiirtu namni tokko nama tokko jijjiira. Sana booddee suutaan biyya jijjiirta malee aluma tokkoon kaatee biyya kana jijjiira gaafa jettu kufaatii dhallisu. Gama siyaasaanis yoo ilaalte yeroo baay'ee kufaatiin gurguddaan kan dhufu kanarraa namni aangoo qabate tokko ka'eetuma aadatee maal jedhee biyya kana halkan tokkotti jijjiiratu dorgita. Garuu utuu biyya hin jijjiiriin ofiisaa qofa argite. Sababni isaa nama dhuunfaa irratti hin xiyyeeffatu. Namni biyya guddisuu barbaadu hundumaa jireenya nama dhuunfaan paawurii gochuu qaba. Sanaaf keessumaayyuu kitaabni immoo kana gochuudhaaf carraasii kenna. Kitaaba tokko yeroo tokkotti nama tokko duwwaa dubbisa waan ta'eef of ilaalaa keessatti jireenya isaa madaalaa eessin jira
hirrina maaliin qaba gara fuulduraatti immoo maaliin fooyyessuu qaba seetu kitaaba sana keessatti of ilaalaa deema waan ta'eef carraa gaarii kan suni kanaaf gara fuulduraas akka gaafeet nagaawatti deebi'uudhaaf kaayyoon koo kana jechuudha. Dhala namaaf kaayyoo isaa walitti fiduudha. Kanaaf kan na gargaaran kitaabota kan biraas gara fuulduraa nan hojjedha yaada. Carraa kanatti fayyadee amma xinnoo boqonnaatti jira bara kana kitaaba maxxansee beeku. Boqonnaa yeroo murtaa'e booddee garuma sanatti hin deebi'u. Amma kitaabota ergaa wal fakkaataa qaban irratti hin xiyyeeffadha kana booddee waaqayyo jedha. Gooftaan si gargaaru baay'ee namatti tola akkas taananii umurii kana wajjin hin deemu kitaabonni itti barreessite yeroo seedu baay'ee ulfaata kitaabota 40 wal maxxansuu jechuun baay'ee ulfaata akkuma silee kaasna akkuma kaastesi waggaa tokko fudhannee kitaaba tokko waggaa tokko kitaaba tokko maxxansuuf waggaa tokko fudhannee waggaan 40 xiqqoodha jechuudha amma waggaa 45 gaafa dhalatti kaastee barreessuu jalqabdeetuma jenne amma 45 ni ulfaata maaliif kitaaba tokko barreessuu namni tokko dubbisuu isa barbaachisa speeshaaliin dubbisuu taana maal barreessaree dubbisuun gahee guddaa taphata kitaaba barreessuu fi amma ati egaa kitaabota amma kanaa barreessite kanaaf ammam dubbiste barreessite kitaaba 45 naannaa kanatti hiikaa jira amma 45 hiikaa jira kitaaba kana barreessuuf kitaaba meeqa dubbiste wabeeffattee ma barreessuuf iyyuu jireenya koo keessatti yeroo koo bal'aa kanan kenne kitaabota dubbisuuf baran jira isumaan dubbisuu danda'ee yeroo itti kitaaba dubbisuu addaan isin qabu yaadadha. Anytime jireenya koo keessatti kitaaba ta'e tokko dubbisaa dhuman jira. Gaafa kam akkam fitu ittiin dhiphadhu. Garuu mana keenya keessa amma shelfirra kitaabota gurguddoo baay'eetu jiru. Warra hin dubbisiin dabaree magabsiiseen jira. Gaafa kanan fixadhee ittiin dhiphadhu. Garuu yeroo kamuu warra jireenya koo kitaaba ta'e tokko dubbisaa dhuman jira. Gaafa fitu naman ka'a. Kanaaf ammas hin dubbisee dhumaa hin danda'u. Hin beeku. Ijoollummaa warraa kaasanitti jira waan ta'eef dhugaa dubbachuudhaaf garuu ija jabinaan dubbachuu gara danda'u kitaabota gurguddoo baay'ee dubbiseera. Baay'een qabas mana keenyas kitaabota baay'eetu jiru. Kitaabota jiru jedhamu soft kooppiidhaan gara kitaabota 20 ol qabu hin dubbisne nama kitaaba 20 dubbise jechuu miti. Qaba kitaaba baay'een qaba garuu keessuma keessaa filanneen jaluma jalaan dubbisa. Kitaaba ammas dubbisuun qabaadhaan fiigu karoora isaas hin qabu ammas hin dubbisanis galuma hin qabu sababiin isaa anaaf dubbisuun paartii jireenya koo waan ta'eef amma gaafa iji koo dubbisuu danda'utti amma gaafa rakkoon ta'e uumamee dubbisuu hin dadhabnetti itti fufa waan ta'eef ammas dubbisee jechuu hin danda'u garuu kitaabonni dubbise muraasa